keenya irra bulee sagalee isaa akka dubbatu sagalee isaa akka baranu waaqni abboota keenyaa kan nu gargaare kan yeroo kana nu kenne waaqni abboota keenyaa kan galatoomif kan ulfaate nuuf haa ta'u kan galatoomif kan ulfaate nuuf haa ta'u obboleewwan keenya sagalee miidhagaa kanaan jecha kana kan dubbatan waa'ee kana kan faarsan dhugumatti waaqayyoon sagalee jireenyaa isaan dhageessisu sagalee jireenyaa isaan dhageessisu amiin mootummaa isaan dhaalchisu faarfattoota keenyallee qajeelmaan gara iddoo keessatti akka deebitan maqaa isin gaafadha jechuudha. Egaa sagantaa keenya tokko lama jennee itti fufnaa karma kanaan itti deemna jechuudha. Amma asirraan kan itti aanu egaa sagantaan keenya wantoonni baay'een qopheessineerra isin bichaan qophaa'aa taati eeggadhaa dhageeffadhaa jechuu barbaadanii egaa amma asirraan itti aanu kan nuuf dhiyaatu wangeellis ni jira akkasumas gaafiif deebiin ni jira. Kanaaf kan kana uffata affeerraan ni jira dadhabdan oloonni fagoorraa dhuftan baay'een keessa waan jirtaniif kanaaf jennee sagantaa keenya walitti butuuf ni yaalla as bichaa odoon ta'in gara biraas deemnee sagantaa